بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ردفتوتا تي في كينا وياردا متدوري بريدو تكا اسمي قوبي سيجرا متدوري نسيلي واي صلاتاتي أكما ربين قرآن وفي كيستي دبتي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخر الآية. ربين قرآن ساكي سيودو بتو سلانتون نما دورجتي وكين أمو نما سيرتين ونجدا عن الفحشاء ونففكو إرى نما دورجتين ونجدا وانا ملي منكرات شريعان إرى نما فاقيزت إرى نما دورجتين نما ونجدا واني متدوري كان اللي عن فلاتي في ديف صلاة كانت تغرتني أكا دينا إسلاماتي أتوبان أوان تيف utubaan kun qajeelee yoo dhaabate, tolee yoo dhaabate, heeraaf seera isaatii yoo dhaabbate bakka wayii geenna waan ta'eef salaata kana irraa gartanii dubbachuu yaada. Kanaaf kulliin keessanuu na wajjin akka jiraattan isiniin jedha. Kanaaf inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar. Salaanni kun gartanii nama dhoorgitii fahshaa fi munkara irraa nuun jedha. Kanaaf ibaadaa kana qabaannee yoo jenne fahshaa irraa eeggamuun, fahshaa irraa fagaatuun, waan silaa shari'aan irraa nu irraa seeramuun dirqama kenna waan ta'eef irraa eeggatuu qabnaa jechuudha. Kanaaf maalummaa salaataa gabaabsine yoo laallu Rabbiin Qur'aana isaa kabajamaa keessa yoo dubbatu inna salaata kaanati alal mu'miniina kitaaban mawquutaa nuun jedha. Salaanni kun gartanii mu'mina kiyya irratti taatee jirti. Kitaaban mawquutaa waajiba yeroon itti godhamaa ta'e taatee jirti nuun jedha. Kanaaf salaata keenya keessatti yeroo isaa eeggachuun, yeroo isaa tiffachuun, akkuma argine eeggatuu dhabuun gartanii dirqama nurra ta'a. Nabiin Rabbi alayhi salaatu wassalaam adeemsa gartanii ibaadaa isaanii keessatti salaanni kun waajaba ta'uu irraa yeroo kamuu isii hin ganne, yeroo addaallee, yeroo nama waliillee akkuma isin gartanii duula silaa yookiin jihaada jennuun kana keessattillee guyyama tokkoyyuu salaata kana gatanii hin beekan waan ta'eef Rabbiin illee karaa godhee salaanni kun waan guddaa ta'uu, waan jabaa ta'uu ibsuudhaaf salaatul khawf salaata sodaallee akkaataa ittiin salaannu karaa nuu godhee Rabbi keenya lafa nuu kaa'ee jira waan ta'eef salaata keenya kana tiffachuun eeggachuun nurra dirqama. Kanaaf gartanii nuti haaluma teennu kanatti uduma gartanii dalagaaf deemnu, uduma addunyaa kana naannessinu salaanni nurra lufuun ammoo wallaahi waan nurraa hin barbaachifne. Kanaaf gartanii ibaadaa Rabbi erga qabanne guutuu qabachuun nurra dirqama. Ibaadaa kana ammoo wanni waliin qabachuun nurra dirqama ta'u, salaata kana wanni waliin eeggachuun nurra dirqama ta'u mata dureen isaa maali jennaan beekumsaan deeggaramne, ilmiin deeggaramne waan silaa nurraa barbaachisu kushuu'a isiidha, du'a isiidha, akkuma san arkaana isiidha waan ta'ame kanaan gartanii barannee salaata kana dirqama akka Rabbi nurra kaayisanitti gaggeeffachuun nurraa haa eeggamu. Kanaaf gartanii salaata kana irratti tiffamuu qabnaa, salaata kana ammoo eeggachuu qabnaa. Yaquulu Rabbul izzati wal jalaal fi aayaatil kariim حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تفهم ربي نونجر غارتني صلاة الرت لا سيما كيستو وصلاة الوسطى صلاة ولكات تفهم نونجر ربي سبحانه الله عز وجل. أكا علماء إسلاما ندبتنيت صلاة وسطى كن إسا كام وانجر أم كيسا غارتني هدون غارتني تفاسيرا صلاة أسرات يشتي أكيكا ولي قالت حافظوا على الصلوات ربي يدبتو tifamaanuun jedha. Salaata hunda irratti eeggadhaa yeroo isii irratti tifamaanuun jedha waan ta'eef salaata keenya eeggachuu qabna, tiffachuu qabna. Gartanii salaata kana yoo tiffanne, yoo eegganne salaanni kun ruuhii qaba. Nabiin Rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbatanii salaanni kun yeroo nama biraa ol deemtu nama eebbisaa ol deemti jedhan. Akkuma sana ammoo namallee abaaraa ol deemti jedhan. Isiin ammoo gartanii nama eebbisaa ol deemtu ta yeroo isii nu eegganne haala gaariin tiffanne isii gartanii dhaabbanne salaannee geeffan. Isiin ammoo yeroo irraa oofne yeroo dhaabbannu sanuu niyyaa biraatiin dhaabbanne akkuma argine goon ammoo nu abaaraa nurraa ol deemti. Kanaaf gartanii yeroo malaa'ikoonni Rabbiilee nu naannaan keessa yeroon filatamaa isaan nu dhufan, yeroo nu gartanii addunyaan gammannee miti, yeroo nu gartanii waan addunyaa yaannu miti, yeroo nu salaata keessa seenne yeroo gartanii salaata asraatii fi salaata subii irra gartanii malaa'ikaa warri gartanii nu bira oole yeroo san nu bira ooliyaa warri nu bira bulu ammoo
salaata asraa raggadduudha. Maaliif yeroo kana filatan yeroo salaataa yoo jennu salaata kanatu waan addunyaa kana keessa jiru keessa jaalatamaadha, filatamaadha. Kanaaf gartanii yeroo san keessa gad bu'anii yeroo san keessa nurraa ol deeman waan nu gartanii si keessa dalagan rahmaaniin bira nuu fidan waan nu gartanii rabbii kana kadhan bira nuu fidan jechuu. Kanaaf inshaallah salaata kana eeggachuun tiffachuun nurra dirqama waan ta'eef salaata keenya haa eeggannu yeroo isii haa tiffannu isiniin jedha. Kanaaf gartanii jajjabaachuu qabna salaata kana eeggachuu qabna isiniin jedha. haa jajjabaannu. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ya Allah, Ya Allah.